Garuu amma sabboontu himan hin deemallee garuu waan kana icciitii daamatti hajjiitan har'a malee afaan kiyyaa nan baan. Dubbadhu. Har'a malee afaan nan baan amaanaa sitti haa ta'u. Nama tokkotti hin dubbatin. Yoo barbaadde deemsii galame yoo barbaadde hajjii amma akka nama hunda dhibe kan anatu waan isa godhu beekaa akka fedhe godhee daamatti yoo barbaadde fuudhee si kennaayu. Atummaan amaanaa sitti haa ta'u. Waa gadiin haa ta'e. Hin dubbatin illee hin dubbatin. Walaa caaltuun dubbannaa silattuu idanoo bakka hin jiru naa dhufti. Nam tokko hin dubbatin jedhe anatti jirtu malee. Nama tokko hin dubbatin garuu akka bilbila kan kee yeroo ansee bilbila haatee illee akka argin dafin yaalaa kaasee yeroo ansee maaliif jennaan guyyaa daamattii argee iddoo isiin jirtu addaan baasee waa hunda argee jedhe anas si bilbila. Tole tole. Amma na walii gallee garuu amaanaa sitti haa ta'u icciitii kana naa qabaadha. Maaliif booda yoo icciitii kana hajjiin illee hodhage icciitii kana booda uummata akka illee natti illee ilmi amaanaa sitti haa ta'u caala yala nagaatti. Yala nagaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamal kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota kan nageenya keenya kan rabqas bicha ara maal qabatanii rawaan adda waan ajaa'ibas ni qabadde fe reefuntan Abdallaan nadawaleetti nin dhufaa ummaanti majij aaltumanetti nagaafate namu tokko mana jiru dhuguma namu mana jiru jedheen dennan hin dhufaa nan jemaali fi namu mana jiru maal gootan jenna la dirqama dhufuu qabaa dirqama nan jedhe jenna yetama kasan khootun jedheeni garuu kamay dhufee taa'eetti neeqa Abdallah la kun beeytay nama khayr deemutu sharrumaaf dhufaa mumkin garuu hajji le ergu mala kan jatta hajji ergu mala nama dharaan deemunne waan dhufin been garuu addaan hin baafanne garuu bassan yoo waan takkan jellee asitti waan takkan godhen beeku edin kaamari dhufee taa'ee eega dhugaa dubbachuu waan tuqiyaan namu mana jiru maal gootannaani akhanumaan fadhaa wakkumna ummaan tati caaltu mana jirreen fadhaawu ansittin hajamee arrumaan qab fursaa dafeetti nu badad qabtu dawris sitti wasit hajamee nan jedha waan natti hajam kan lam beeku inni sharri dhufee khay dhufeen beeku garuu kii kaamari dhufee taa'ee eega waan ni jiru waan sababbii dhufuuf ka hojjetaa ta'a nafaan tura. Senata. Ummaan keessa deemaa Gatu baanee. Caaltuu no. Caaltuu nama bira deemtee deemte. Guyyaa akkanaa kan fursaa meetta guyyaa hunda argamu. Maal inshallah khair. Beeta aniin kun yeroo baay'ee bilbila kan keellee sitti hunda jedhaa bilbila kan kee ummaan teellee sirraa fuute jedheeti akkuma ansi bilbilu sana way shakkanii bilbila lammuu sirraa fuudhanii jedheeti xiqqoo shakkeetuma dhiise beeta. Maal ajamtan sinamma? Wallahi ajaan beeta sabboontu biyya uunni dubbiin guddoodha. Dhimmi sila fagoodha. Maali khair inshallah. Khayri ma yaa atillee ma dandeettaa waan tokko tokko akkana gargaartu kan yaade. Maas gargaar. Tafa dubba dhaga maali wanni ta'in tafa sanatti. Wannan si himu barbaadu wannan si barbaadee fillee dubbiin gabaabduma. Taimatti magaa tafati. Silaasitti illee sitti himuun barbaanne beeta. Eeguma jarri mana hin jiraanne jedhee qalbii. Lee maal dubbiin ka jabduun natti himuun ta'an tuntaa manatti himuun ta'an. La akkuma jarri hin dhageenye malee silaa rabba. Ay maal dubbiin ta'ummaan jedhe ga'uun ta'an tun maali? Silaa ishiin beeta maal beeta jarri kun waa hedduu na miidhaniirani. Ummaan tiisan maa simitee maqaa haasa'uu. Adaatiin dhageenye dubbii takkaayyuu dhageenyeeti. Amma xaayim waan dhufteen sanatti maati deema. Dhagee gaachaa obse sabbosi hima. Arma dura ani caaltuu ka isin mana kana galte kana ka isin bira galte kana ani hajjiilee gargaaree waan takka hajjii keessa harkaan qabu. Ani caaltuulee akkasuma qarqaare hajjiilee akkuma obbolummaatti qarqaare waan tokko wanni an godhan jiru. Saniif maal fe'ete? Garuu amma haati sabboontu haate jechuun maal ta'e caaltuu gurguranii baay'ee na miidhanii jira. Maa si miidhan? Waa isaan na miidhan san sittuu himatu deeman jarjariin kaa. Baay'ee na miidhan namni yoo wal kumate waa nama kumatee jidduutti waa nama ilaalee nama tokko jarra osoo hin gorin nama ilaalee nama araarsa. Ani yoo caaltuu miidhee jiraadhe hin balleessite Abdallaa caaltuu irra dhaabadhu waan kanaa miite waan kanaa gootee jedhanii silaa na himan. Dirqama qabu qabane? Dirqama himuu qabane? Himuu qabane. La kaabbaan fittin beena gaa yoo siin hin fedhin dirqiidha. La dhagee kaasee waa isaan na godhanuu si himatu deemame. Hayyi xayimaan si hin nan jarjarsine. Maal asitti guyyaa tokko asitti na waamte caaltuun na waamte. Hajji waa inni na godhaa kan argaartaa atillee olii akka na godhaartaa jedhanii waan hin goone na godhan mana kanatti. Namni kabaja nama mana kan keessan kana gurguru fa'ee jedhe
yoo qabaatte immoo shaayinaa danfisu yoo qabaanne immoo fuula gaarii wal geessanam akkasuma isaan ammoo mana kanatti dullaa waan ta'an nama lama siitu waa godhe gasadiif malee kuma lama kaayina nama tumu sanillee yoo anillee balleessaa qabaanne balleessaa qabda bakka kana jedhanii balleessaa saniin nagaafachuudha malee ana keessummaa mana keessan dhuf asinatu mana nama lama badin ta'e gamaatu hamaatu badiin kamana keessan dhuf dhagaarta badii duraan qabu takkallee caallee uumamee haadha sabboon tullee guyyaa tokko waallee jedheen hin beeku guyyaa sanama kabajaa wanni isaa akkasii nadhaan callisee sababaa ummaatan ta'e ummaan ati amma isaan kun nama guddaa jechuuf kabajee isaan dhiise isaan ammoo mana ofii kana keessatti akka wanni itti natumanii asii naga geggeessan kana himatu dhufte kana qofaa miti nama kanatuma illee mana ofii yoo nama kabajan illee nama kabajuu baatan illee sun abbamaaf Sigalaan amma wanni xiqqoo si himachuu wanni rakkadhee si himachuuf dhufe amma guyyaa akkasii na godhan san telefoona harkaa fudhate ummaan ta'eef caalee telefoona harkaa fudhatan san keessa waan silaa dokumentii waan bilbila biyyaa miidiyaa fayyadamu hundasaa achirraa qaba. Saniifuu waan fedhe uma fedhe illee haa ta'u yoo mallaqa illee ta'e yoo waan fedhe illee haa ta'u yoo gurgura illee ta'e telefoona biraan haaroo bitadhe miidiyaa wanni itti fayyadamu sunniin paaspoortii wanni garaagaraa keessa jira bilbila warra biyyaa keessa jira bilbila tokko anasirraa fuudhe si chaga si yaa sabboon nan jedhe sinarraa fuudhe si hin jedhe kamummaan ta'e fuuse san akkuma goote godhe namni haadha ofii tan beektaa haati ofii tun garaa ofii nama intala ofii irraan dho'ifattu ati dhaleesiiti bilbila irraan. Taa'im waan sirraa fuudhe sababiin beeku akkamitti dhaqee sirraa fuudhe. Caalee ajii si namni caalee daa'ima caaltu namni dhossee daa'ima caaltu namni akkana godhee hajji waliin kana godhee hajjiillee hidhaa baastee maal gootee naan jee an kana hunda dalan. Dhugaa ta'uu mala gaafus. Dhugaallee ta'u ani yoo dhugaallee yoo ta'e ilma sabboon dhugaallee yoo ta'e waan tokko waan balleessisan nam muranii balleessaa keessan nam muranii fudhadhee akkasitti karaa jiru tokkoon fudhachuu qaba malee akkami meeshaa argatumanii bilbila irraa fudhatanii. Isaan gaafatan teessa. Isaan gaafatan isirraa fudhatee isaan gaafatte malee lish na gaafattaan maaltu dakhalee. Si baramma ummaan kana goote na qarqaarii siin jaa waan si gargaaruu danda'u. Akkasii ati ol naan jedhee. Alla dhaggeeffadhu asilee hin gargootamaa yoo dhugaa dubbanatti illee dhugaan waqtii hajji hidhamisa illee maa jaartii achi galteetti achi teessee achi oolte. Deebi'ee na hajjiin hidhamee sababa kati hidhamee na dhaggeeffadhu gaa. Akka ilmoo caaltu baddullee sumaatu godhe. Akka hajji hidhamee sumaatu godhe amma ta'ee shawwatu dhuftatti dubbatuuf mee. Laa sanii saboonni qaba. Ana mala leo feet wayi waattee feet qabdee kasa hin galchuun. As waan sigar gatta kollee hin jiru. Dhagaa saboo akkasii. An singar lo jere barnu wayi waasini kanachi singar gaaru. Dhagaa amma ati amma hajjiillee gargaartee jaartii hajjiillee gargaartee achi amma fakkeenyaaf asii tan yoo namni hedduu ta'ee gara tokkoon simiidha jedhe an baraati yoo intala garaana nyaattaati. Si garaana namni akka simiidhu hin ayyamu. Maali karaa malee yoo simiidhan karaan yoo simiidhan ati dubara intalaa tokko akka itti miidhamtu hayyamaa. Maaliif yoo dhugaa dhara qabaatte dhara kan keessan simurree akkaataa waa jiruun sirraa baasuudha malee achi galanii bara haga ummaa ta'eetiin nu baatu waa isin mucayyoo mana sadii godhaa turan haga abdii haga nama meeqatti bitanii achi wanni jedhaa tumaa turan. San gargaara ite. Amma miidhamte si dhiisa sillees ma qarqara. Yoo namni badaa ta'e yoo namni badaa ta'e illee badii isaa san akkuma godhanii qajeelchan malee. Agarte amma barreeffama haasaa guddisteeti hakka akka isaan keessa jidduu qabdullee himu jirta baramma. Ana harkisi isaa wajjin qabatee himu dubbatu jirta. Bar dhugaan waadaha yaa wanti abdalla dhugaa dubbachuu fi dhugaan ta'e waadaha san dhuftee waan shawwaddee sobdee fi hin jiru. Ammas deebi telefoon waqtii ummas jala fuudhu maaliif jala fuudhu maaliif sababbi sira fuudhee hin beeku baa sababbi sira. Ani yoo barbaachisaa dhoosii fuudhi. Dhoosii fuudhi lakkoofsuma illee taatu keessaa fudhadhee si deebisa. Lakkoofsa kaayonni qottamaatti hin beekan. Bar telefoon yoo ramzii bane kiyya yoo qulfii isaa bogguu bane kiyya la telefoon. beekee bal lakkoofsa yoo keessa fudhattu lakkoofsa eenyu fudhatamaatti hin beeku. Lakkoofsa maatii kiyyaa fudhadhaa kan taasisaa boonta kutaa ta'e garaan jabaatiin na qarqaarratti waan sana. Dhiyoo muti gargaaruu hin danda'u yoo haa dhuftee amma ka'ee deemnirra. Hayya sabboon. Haa deema amma haa taanaan amma si gargaar tokko jirtu haa deema. Tamam. Wanti itti yaaddee yeroo biraa. Wanta itti itti yaadoon. Wanti itti yaaddee yeroo biraa wanti si. Injiru wanta itti yaadoon. Dubbiin teessuma suma dhuunfa. Hayya sabboon. An kana yaadne tokko chaan gargaaru dhuftee mi sin gargaaru nufa oromooti.
تمام فروسي كلامي أنا سينجرجار خيدي ملالا كارا سبونتو فالي غران جباتو كچالي فالي غران جباتو أنين كن بربون أكنا أقولك إيه وانتو سبيل بلي أكنا وانتو كوسين إنجن أنين كن نما يادتي وني سبيل بلي كما وانتو يادي أني بار سبون دي سي مالك اللي هو برباد سيكين مالك إني ركض سنجدي إنجن أي مالش نكانت وان برباد سيكين مالك أيومي وان سنيولي مال وات أنا رت سنجدي أم مالك أيومي وان براتو وان سنيولي وابا إسيغر كارو بيا لاجرا ما أني ركض سنجدي لا إيه ركض إنجن ما تركض إنجن كان أنين كن برنامج كن أول نما يادامي أنا سنيولي وان سنيولي زيادة نمني نافي أدي لا ما تكنا في يدين قلتو ما تكنا في يدي اللي مالك تلين وانت كنا نقرقني اللي أكاسي لا 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 غران جباتين كات أنكران جبان برام لا غران جباتين أني نبني أني إمام بوزي خسي متار كون بروان وان جباتي سي متار مالي على سبون متى ممان متى ممان بوا إيجاكي يرنجيرو مالي غران يكيسن جرا أما سبحان الله استنفاد ترغاري لا لا سبون أنت أنا كذا سنجري ركض سنجري مالك أنفر سنجري هو برباد درن سيكين أو أنت كم برباد وأنت كنا نرنا الحمد لله لكن ويا أنا برباد تجرا سيمو ويا أنا برباد تجرا أما كبجام من لا إله إلا الله نام أبيتنين أجي عبد الله برباد ويا أنا كبجام من كذا بتي سكرت لكن كبجام من كذا بتي سكرت guyyaa rabbiin nufi guyyaa san rabbiin nufi tu kadeema guyyaa san rabbiin nufi tu guyyaa wanni sun jijjiiramee guyyaa akkas ta'e yoo in ta'u inshallah rabbiin nufi tu guyyaa san ayyaa sabboon si kadhadhe isa illee deem sillee hojjisiisu illee barbaadu sillee aarsuun barbaadu garuu waan tokko qofa si gaafadhee deema mana kana wannummaan haa nabsee illee ta'u haa wama fedhe illee ta'u wannummaan ani sii ta'ee telefoonuma kanatti naa galeetu jira mee itti yaadiitu mee sammuu keessa mee hin jarjariin jarjartee naan illee lolen amma keessan dhufee hin jarjartee naan illee lolen wannummaa ani sii ta'ee telefoonuma kana naa galeetu yoo jiraat sanan qofa waan fedhe haa ta'u waan fedhe nabsee yoo nabsee ta'e yaallee taatu yaa telefoona kee argattee ka'ee nabsee illee balleessi jira tole akkas taanaan telefoon keessee fi kan rakkoo qabu garuu biyyoo caaltu fiti daa'ima caaltu fiti hojjetu natti أما كسين تجاه سب أنخن لا يو هاي تلفونك والله زي في دمش تمام دقيقة سي كسين أم تي دائما شالتو يعني شالتو أما كانت تم قربان ده بيسون اللي بيتا حاجة أنا سجل بين اللي بعد إن جاني اللي مجيرا أكدرا زين اللي ولي وانا جن قرو وانتو كوا وادا سيسين جن ووادا سيسين نانت كنت لندو بروساتين تمام قرو جالي أني بني شكمال بيتا نانت كنت لندو جالي يودا جيت أبدي لجيت لا أنا عندو بروساتين هاد سبونتو أبدي يجالتي نمني أيوان كنت بروساتين لا عندي بتو مركز أما وانا جيبون وان بريدة أما تباستي قرو أم أرأمتي مالي أما نرى اللي ميدا دبسي روان تأيف هجيني أنا ما أكمل ما إسقار قارو تأيه إني ملك اللين كابو دلك اللين دلكو من بيتامري ملك دبائي أما أكدرا دبرتي إذا كنت سون لين جرتو ملك باي ركتير ملك واقع كنيه في الدوني جوفانا بوئي دائما اللي لالي بولي لما سدي وكان تربي دكتي أكس جل لالي الدو دائما تنجرتو بكتو كول جيني بكتشي دي نمتو كنو أرجنت اللي ما نكنا ليمتي بكبراتي والجيني أنا سيهم تولاي تليفونك يلي أشيك نهارده تمام يو سيهمت الدودا بنتيجر تسيهمه أنا مود هنا كوبيك أنا يوسي ولي هنا كنت أنا فيني بيك ركوب ركيز وان سنف سوتان دامتي تهلك أمي ديبز نوان تايف أمي لسبون توان سنجر كدامتي هجي دامتي أتى الدو سنجر توان جنة وهم دا يو نتورا دا انتي غيان قصصتو انتور بولي ما هاقو بولي لما سدي وكان تربيدو كيو قدت سنو يونغم أنا مو نسير برباد دامتي وان ديو برباد أتى سورة كافتي الدو سنجر yoo barbaadde caalii itti fidda yoo barbaadde har'a sabboontu yoo barbaadde poolisii yoo itti fiddee qabsiisuu dandeetti. Anammaan booda harka keessaa warra sababa isaatiin waa meeqa ta'ee abdii walitti oolle har'a sabboontu itti oolle caalitti oolle innuu amma deebi'ee booda immoo innuu na dhoof daa'ima ofii na dhoofsee karaa narraa dabsaara jechuudha. Maaliif sobee yookaan nama naaf fida jedheeti jechuudha. Kanaaf ati waan gootu ani kana hunda yoo barbaadde telefoona fidee sawwartee suutaan haateellee yoo barbaadde fuutee itti fidde. Si galee anama wanni sirraa barbaada anama ajaa jabduu barbaada waan ta'eef telefoona guyyaa ammanaa kan illee telefoon siifin kannaa garuu guyyamsii kan beeta gaafa ilmoo caaltu gassan gaafsan telefoon keessee arranaa kenna arran danda'a sabboon kiloosuma arran danda'a ayyaa arran danda'a
تلفون خسيفين كان نشك كده شكو تلفون خسيفين كان قارو قامت نقصن قامت سكان يوت أرنا قص السراسي خان يوت بورنا قص بروسي خان تربام بورو سكان أكسي تولي أكست أنا أما فقو دي ماني جرس لا شالته لا فقو انتمني خلاص أنا تعطي يرى لندن دو أنا من ديما جري اللي يورو فاوني وان ورنا برا قرو تلفون خبر بعد تلفون لا سيجر سيز أتيو قرو سو أرنا كني تي ربر بعد بيك تلفون مالك وجاب دو بربادة أنت أكستاني يوت أرى خاتنا قص السراسي كان المسبون تزلات اللي قرا يا واتي اللي قرا نهلا منه قرا مسبون تمن ديما له قرو وان كان تشيتي دامتي أجيتن أرملي أفانك يا نمبر أنتو بدو إله أرملي أفانك نمبر أمانة ستة نما تكوت ندبتين يو برباد ده لمسي كلامي يو برباد ده هجي أما أكان نما هم ده بيكان أنا توان إذا قولوا بيها أكا في الجودة دامتي برباد فول إيش كناي أتومان أمانة ستة هات واجدين هاتت ندبتين هاتت لين دبتين ولا جال تندبنا زلتو إذا نو بكنجرو نالوفتي ندبنا ندبتين جر أنا سجدت مالي نما تكون ندبتين قروان أك بالبلة كان كي يوان سبيل بلة هاتي اللي أرجين دفين يلا راسيران مالي جنان ويا دامتي أرجع إدوزين جت قدام باسي وهم أرجع أنا سبيل بلة تولي أما أنا ولي قال لي قالوا أمانة ستة تشيتي مكاننا قبل ماليف بوده هو تشيتي كان هجين له رجع تشيتي كان بوده ومتكلمنا تلين اللي أمانة ستة رجع يلا نجات يلا نجات أكو ما قلتني كبجمتو تعرف تخيا أرى عبد الله وانو فيفي وانو ما خيري وانو نجاتي مالي في دوكا المتعلتو اللي هون تكو طرف الرجال إن شاء الله ياك يورا قابتو أرقمتو إني أما تلفون كي يانا في ده إن بكجو تستنجز نير قرون هاي بكسنا جالس تلفون اللي تنكنو سانو أما صوت ما تتينا مونتو كنت لينمو اسم جالس صوت جالس ديمتني وجين جالك اسم بكجرو حاجة الموهر كي جوغان بكسين جرت أركضتو هندو برنامج تكتو إن شاء الله ما دوكان المجالاتو منتجرة لجيني جرة أما يورو قاوت كده نمولتي دعمتي سنومان دواي نقرادا لوكا دبتشو في كمان قبل زور تخيا عبد الله خون لوكا بانا منسو بمو تلفون ساتي دبتي مو لوكو مستند دبتي شكي كمان دبتي متين أمن يعني قرو أن أمن جل جلال لنا فو سجاد ديم درك أم سجاد ديم مقابا سيفو سنومان دواي نقرادا هجا نجوان الرجيني هم ده سين في ورابا إن شاء الله سيفو نجا ناجرادا